mata duree Yesuus Kiristoos Faasikaa keenya yeroo hundaa jedhu jalatti walii wajjin ilaalla sagalee Waaqayyo. Ayyaana Faasikaan torbee har'aa ayyaaneffamaa akka waliigalaatti beekamaadha. Sagalee Waaqayyo wajjiniin bu'uura maalii qaba kan jedhu immoo akkamittiin ayyaaneffannaa ayyaana Faasikaa kan jedhu yaadaati sagalee Waaqayyo kana walii wajjiniin dhaggeeffanna. Amma kanaan duraatti ayyaana Faasikaa kabajachaa turtan miti? Ammas hin kabajattu miti? Akkamitti kabajanna turre laata? Sagalee Waaqayyo immoo akkamitti akka nuti kabajannu nu ajaja laata? Kanaaf isa kanaan dura kabajachaa turre yoo akka sagaleen Waaqayyo nutti himutti kabajachaa turre ta'e akkuma sanatti itti fufu. Yoo immoo akka faallaa sagalee Waaqayyo kabajachaa turre ta'e immoo akka sagalee Waaqayyootti sirreeffanna. Waldaan kiristaanaas kan isheen sagalee Waaqayyo lallabduuf kanumaaf. Kanaaf Kiristoos Faasikaa keenya yeroo hundumaa mata duree jedhu jalatti ilaalla. Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 1 hanga 13tti kan jiru yeroo walitti qabamu iddoo lamatti walitti qabnee ilaaluu dandeenya. 1 hanga 6tti kan jiru luboonni warri hangafoonnii fi eegdonni warri mana qulqullummaa bara kakuu moofaa keessa ture ijaarame eeganii waan Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa jiru kana hojjechaa ture hundumaa utuma arganii utuunni guyyaa tokko waan hamaa hin hojjetin utuunni guyyaa tokko waan jal'inaa hin hojjetin gatii Yesuus Kiristoos irratti hinaafaniif hojiin Yesuus Kiristoos hojjetu fudhatamummaa isaan kanaan dura namoota keessatti qaban saba sana keessatti qaban gatii dhabsiisee fi yeroo hundumaa Yesuus Kiristoosin ajjeesuu barbaadu turan. Du'uun Yesuus Kiristoos karoora Waaqayyooti. Warri sun immoo keessa gugatan malee. Namoonni amman isiniin jedhu kuni warra maalii ta'edha sagalee Waaqayyoo. Namoonni kuni warri Yesuus Kiristoosin ajjeesuudhaaf barbaadan kuni maqaan isaanii guddaadha sirratti gaafa ilaallu. Maqaan isaanii luboota gurguddoota jedhama. Miti kuticha keessa luboota gurguddootaa fi hangafoota warra eegduu mana qulqullummaati. Manni qulqullummaa isaan eegan kan eenyuti? Naa wajjin dubbadhaa kan eenyuti? Kan Waaqayyoo ta'edhaame. Yesuus Kiristoos immoo Waaqa moo Waaqa miti? Mana qulqullummaa Waaqayyoo eegu luboota Waaqayyooti garuu eenyuun ajjeesuu barbaadu? Yesuus Kiristoosin ajjeesuu barbaadu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Garuu immoo saba sodaatu turan. Amma namoota kana gaafa ilaallu Waaqayyoon sodaachuurra namoota sodaatu turan. Waan Yesuus hojjetu guyyaa guyyaatti waan ajaa'ibsiisaa, waan dinqii, waan namoota fayyisu waan ta'eef Yesuus Kiristoos yeroo inni hojii isaa isa dinqisiisaa isaa gidduutti hojjetu namoonni baay'een karaa Yesuus Kiristoos fayyan Yesuus Kiristoos wajjiniin kan bu'an baay'ee turan. Yoo namicha kana kaanee qabne ajjeefne namoonni kun nurratti ka'uu jedhanii sodaatu turan. Waaqayyoon sodaachuurra eenyuun sodaatan? Namoota sodaatan. Kanaaf Yesuus Kiristoosin qabuudhaaf yeroo hundumaa karaa barbaaddatu garuu namoota sodaatan. Waaqayyo akka isa sodaannuuf nu haa gargaaru. Jireenyi namaa nama sodaachuutti yoo kiyyeeffame Waaqayyoon sodaachuurraa dudduuba deebi'a. Aniif isin har'a jireenya keenya keessatti Waaqayyoon sodaanna moo nama sodaanna laata? Waaqayyoof iddoo kennina moo namaaf iddoo kennina laata? Dhugaa dubbachuudhaaf nu rakkisaa laata? Namoota biratti yoon dhugaa kana dubbadhe abaluu natti gaddaa laata? Kan Waaqayyoo maan jedhu akkasa yeroo darbe qeesiin jedhan warra mana waaqeffannaa yookiin waldaa kiristaanaa diiguudhaaf deemanii Waaqayyoon hin sodaattani maaliif mana waldaa keenya diigdonnaan seerri har'a na ajjeesa Waaqayyoo moo takka ture na ajjeesa jedheedhaan namichi. Seerri har'a na ajjeesa Waaqayyoo immoo takka ture na ajjeesa jedhanii waldaa diiganii dhanqeesii yeroo darbe. Namoonni akkasittiin jireenyi isaanii nama sodaachuutti kiyyeeffame har'a iyyuu iddoo baay'ee jiru. Isa kana keessa Waaqayyo nu haa baasu. Kuni gadadummaa gaddeebi'ummaa cimaadha. Gooftaan ayyaana isaa nu baay'eessu. Kanaaf namoonni kuni Yesuus Kiristoosin ajjeesuu fi cubbuu goona jedhanii Waaqayyoon sodaatan utuu hin taane namoonni nurratti ka'uu jedhanii sodaatanii Yesuus Kiristoosin ajjeesuudhaaf garuu yeroo qoomni barbaaddatu turan. Yeroo namoonni jal'ina yaadan seexanni immoo haala mijeessa ga'a. Yeroo namoonni jal'ina barbaadanii seexanni immoo haala mijeessa. Mammaaksa tokkotu jira. Silayyuu boo'inaan jedhaa reeffa baatanii natti dhuftanii waan jedhu beektu. Silumayyuu boo'inaan jedhaa isumaayyuu immoo maal baataniitti dhaqan. Egaa namichi karaa argate man boo'amti. Amma namoonni kun Yesuusin ajjeesuudhaaf karaa barbaadu turan. Seexannis Yesuus Kiristoos hojii isaa akka inni diigu bareera sababii ta'eef waan Yesuus hojjetu ergama Yesuus dhufeef bareera seexanni waan ta'eef utuu luboonni mana qulqullummaa keessa jiran utuu namoonni bara sana saba Waaqayyo jedhaman sabni Israa'el hin beekin Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaa seexanatu bara. Ajaa'iba miti kun. Warri mana qulqullummaa geggeessan luboonni mana qulqullummaa keessa jiran Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaatu isaanii hin barin seexanni bara. Wangeela Maarqos keessatti utuu Yesuus mana qulqullummaa keessa dhaabate barsiisu nama addaa tokko arge seexanni mana qulqullummaa yeroo sanaa keessatti ol ka'ee hojii keenya keessa maaltu si gashee Yesuusin akka ati nu balleessuudhaaf dhufte beekna qulqulluu Waaqayyoo seexanatu bare.
Warri kaanni warri inni fayyisuu dhufe hin barriga. Yesuus har'ayyuu nu fayyisuu dhufe utuu nuuf hin galin akka nafne nu haa gargaaru. Ameen jettaniitu. Yesuus nu fayyisuudhaaf dhufe nuuf galuu akka hin dadhabne Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo mana keenya gargaaru dhufe. Waaqayyo jireenya keenya keessatti nu gargaaru dhufe. Waaqayyo nu hiikuu dhufe nuuf immoo nu hin galu yoo ta'e akkam rakkisaadha. Gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru. Kanaaf seexanni dhaqeetu bartootuma Yesuus Kiristoos keessa nama tokko argate gaa. Sila yoo ergamni isaa ajjeesumaaf achi keessa taa'e Yihuudaan. Hojiin isaa hatu qarshii qaba ture. Bartoota keessaa Yesuus gaafa isatu hojii kana hireef yoo ta'e kuticha yaadadhu garuu hojiin isaa hannadha. Bartoota keessaa hojiin isaa ammoo maalidha? Qarshii qaba. Korojoo sabaatu keessaa haa taa'edha sagaleen Waaqayyo. Hojiif iddootu wal argate gaa. Waraabessaa afaan waraannan isaafuu gara tolu jedhan. Silayyuu hatuu barbaada qarshii immoo qaba. Kanaaf korojoo sana keessaa hata Yihuudaan. Silumayyuu hidhanni isaa hidhata seexanaati. Hojii ergamoonni warra hafan 11 hojjetan hojjechuuf utuu hin taane kan inni filame silumayyuu hojii jal'inaa kana keessatti gahee qabaaf achi keessa ta'a. Gara sanatti deebi'uudhaaf keessi isaa eeyyamamaa miti jechuudha. Malee Yesuus akka inni badu barbaade yookiin immoo Waaqayyo akka inni badu barbaade miti. Eenyummaa masaatu badiisaaf kan of kenne. Hojii jal'inaa malee amma Yesuus barsiisu waan qajeelaa Yesuus barsiisu hin dhageeffatu Yihuudaan. Kanaaf seexanni dhaqeetti gale. Ka'ee ba'ee dhaqeetu maaltutti gale Yihuudaatti innee seexanatutti gale. Inni immoo ka'ee dhaqee warra ani sila isiniin jedhe warra gurguddoota eegdota mana qulqullummaatti dhaqee mari'ate. Isaan silayyuu maal barbaadu? Yesuusin ajjeesuu barbaadu. Ani mala isaa beekaa jedhe gaa. Akkaataan inni isinitti kennu ani beekaa jedhe. Hin gammadaniidha iddoo sanatti gaa. Itti tole jara sanatti. Mana qulqullummaa geggeessu hangafoota luboota jedhamu luboota Waaqayyoo jedhamu garuu eenyu wajjin mari'atu? Amma Yihuudaa wajjin mari'atu miti seexanaa wajjin mari'achaa jiru malee. Seexanaa wajjin mari'atu. Taa'anii gammadanii bakka karaa arganne amma silayyuu kana barbaanna miti bakka birrisii kenninadhaan walii galanii deeminnis. Tokko amma ja'aatti kanatu jira. Tokko amma ja'aatti kanatu jira. 7 hanga 13tti inni jiru immoo waa'ee ayyaana maxinooti kan inni dubbatu yookiin immoo ayyaana faasikaati kan inni dubbatu. Kuticha yoo dubbifattan. Ayyaanni maxinoo guyyaan itti hoolaan faasikaa qalamuun ta'uu geenyaan Yesuus Phexrosii fi Yohaannisiin ergee dhaqaatii irbaata faasikaa akka nyaannuu fi nuuf qopheessaa jedheen. Kanarraa aanee immoo Yesuustu yerootti ayyaanni faasikaan kabajamu yookiin immoo ayyaana maxinoo jedhamee kan beekamu yeroo inni itti ayyaaneffamu ga'ee jennaan ayyaana kana Yesuus bartoota isaa wajjiniin dabarsuudhaaf hawwii guddaadhaan eeggataa ture gatii ta'ee fi guyyaan sun gaafa ga'u Yesuus Kiristoos Phexrosii fi Yohaannisiin ergee dhaqaatii iddootti irbaata faasikaa ayyaaneffannu nu qopheessaa. Eessatti akka nuti qopheessinu barbaaddaa jennaan kallattii isaatti agarsiise. Yeroo asii baatanii deemtan namicha okkotee baatee deemutu isinitti dhufaa. Namtittiin egaa gaafa sana sanuma liidii gochuudhaaf okkotee baattee deemti. Bartootuma geggeessuudhaaf okkotee baattee deemte. Namichuma sana duukaa bu'aati iddoo inni dhaqu wajjin dhaqaa jedhe Yesuus. Mana namicha inni dhaqee keessa galuu sana keessa kutaatu jira iddoo isin itti qopheessitanii. Achitti dhaqaati irbaata faasikaa nuuf qopheessaa. Yeroo ba'anii deemanii dhuguma namtittiin okkotee baattee dhuftutti dhuftu. Jennaanni wajjin deemanii barsiisaan asitti bartoota koo wajjiniin iddoon irbaata faasikaatti nyaadhuun barbaada jedhee jennaan mana irra keessaa kennee fi irbaata faasikaa achitti qopheessanii achitti nyaataniidha. 7 hanga 13tti inni jiru immoo. Kanaaf har'ayyuu Yesuus Kiristoos har'ayyuu anaaf isinii wajjiniin irbaata faasikaa nyaachuu barbaada. Qophaa'oodha. Ayyaana faasikaa torbee har'aa miti. Isa har'aati. Iddoo isaanitti irbaata faasikaa nyaatan Yesuus inni gaafa sana mijeesse
Anaaf isiniif immoo har'aa akka irbaata Faasikaa wajjin nyaannuuf iddoo kana nuuf qopheesse, maqaan isaa eebbifamu. Qophaa'oodhaa wajjin nyaachuudhaaf isin. Qophaa'oo taanaan innis jira waan ta'eef wajjin nyaannaa jechuudha. Egaan Israa'eloonni ayyaanota gurguddaa 7 qabu kan ayyaaneffatan. Ayyaanota sana keessaa tokko ayyaana Faasikaa yookiin immoo ayyaana Maxinoo jedhama. Ka'umsi ayyaana Faasikaa maalidha yoo jettan achi deebinee kakuu moofaa keessa gaafa ilaallu seera ba'uu boqonnaa 12 irratti argan. Kuticha dhaqaatu hunduma isaa dubbifadhaa sanarraa tuttuqaa deemna sababii ta'eef. Ayyaana Faasikaa seera ba'uu boqonnaa 12 irratti argan. Waaqayyo dhala namaa fayyisuudhaaf Abrahaam nama jedhamu tokko ta'e booddee ijoolleen Abrahaam irraa argaman kuni gaafa baay'atanii geggeessaama Waaqayyootiin biyya Gibxiitti gad bu'an. Waaqayyootu Abrahaamitti hime kan akka isaan gara biyya Gibxiitti gad bu'anii achitti garbooman. Achi immoo irree guddaadhaan akka isaan baasu Waaqayyo Abrahaamii wajjiniin kakuu galeera. Kanarraa kan ka'e sabni Israa'el ijoolleen Yaaqoob irraa argamanii karaa Yoosefiin gara biyya Gibxiitti gad bu'an. Seera uumamaa keessa arganna kan. Waggaa 430 biyya Gibxii keessatti garba ta'anii jiraatan. Mootii Gibxiitiif hojjetu. Fari'ooniif hojjetu. Kan ofii isaanii hojjetatu tun taane kan jara sana hojjetu garbummaadhaan biyya sanatti galan sababii ta'eef. Garuu achuma keessatti Waaqayyo wajjiniin ta'e labsiin adda addaa yoo irratti ba'e akka isaan hin baay'annee fi hojiin yoo itti baay'ate dhiirri isaan keessatti dhalatu akka ajjeefamuuf labsii yoo ba'es Waaqayyo wajjiniin gatii jiruu fi biyyuma sana keessatti baay'atan maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Yoo iddoo dhiibbaan jiru keessa jirta ta'e, yoo iddoo rakkisu keessa jirta yoo ta'e, inni guddaan Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyo si wajjiniin haa jiraatu malee hin baay'atta. Isinii galeera? Ati inni guddaan Yesuus Kiristoos siif haa galu. Inni guddaan Yesuus Kiristoos naaf haa galu. Malee rakkinni yoo jiraates, dhiphinni yoo jiraates, hir'uun yoo jiraates sirratti narratti hojjechuu hin danda'u Yesuus jiraannaan. Yesuusiif hir'uu waliin beekan qaba. Amma gaaffiin bartoota eessatti qopheessinaa jedhamti? Miti? Asirratti akkas ture. Eessatti qopheessinaa jedhan? Yesuusitti kan argamu immoo mana qophaa'e mana bal'aa mi'a hundumaatiin kan guute. Iddoo isaan dhaqanitti nyaachuu danda'an, iddoo isaan itti ayyaana Faasikaa qopheeffachuu danda'an iddoo bal'aatu itti argama ture Yesuusitti. Egaani inni waa'ee ayyaana Faasikaatiin wal qabatu sabni Israa'el biyya Gibxii keessatti baay'atanii Waaqayyo biyya Gibxii keessaa baasuudhaaf gaafa ka'u mootiin Fari'oonii saba kana salphaatti gadhiisuu hin barbaanne ture. Kanaaf Waaqayyo dha'icha 10 fide mootii sanatti. Ayyaanni Faasikaa dha'icha 14ffaatiin walitti dhufe. Dha'ichi inni 14ffaan guyyaatti biyya Gibxii isa saba Waaqayyo garboomfate kana Waaqayyo hangafa rukutuudhaaf murteeffate ture. Waaqayyo har'ayyuu isa nu garboomfate, isa amantoota garboomfate, isa garaa keenya garboomfate hangafa isaanuuf haa rukutu. Ameen jettan isin. Waaqayyo isa nu garboomfate. Akka nuti waa'ee bilisummaa hafuuraan arginu. Ija keenya irra kan buufate, jireenya keenya irra kan buufate, laphee keenya kan qabate, sammuu keenya kan qabate, ganama kana maqaa Yesuusiin sagalee isaatiin hangafa isaanuuf haa rukutu. Rakkoo waldaa kiristaanaa isa kanadha waan ta'eef. Egaan Waaqayyo gaafa saba Israa'eliin biyya Gibxii keessaa baasuudhaaf murteeffatee guyyaan isaa ga'u halkan tokko murtootu dhufe. Murtoon kun Faasikaadha. Faasikaa jechuun irra darbuu yookiin immoo bira darbuu jechuudha. Hiikni isaa. Irra darbuu yookiin immoo bira darbuu jechuudha. Kanaaf qajeelfama tokkotu dhufe Waaqayyo biraa. Akkaataa itti waa'een Faasikaa jalqabe. Ergaan Waaqayyo biraa dhufe kuni sabni Israa'el gaafa sana gaafa guyyaa 10ffaa ji'a 1ffaa ji'a Habiib jedhamu keessa gaafa guyyaa 10ffaa irraa jalqabanii hoolaa xobbaallaa akka adda baafatan. Sanaa booddee gaafa guyyaa 10ffaa immoo hoolaa sana akka isaan qalatan Waaqayyo ajajatti. Sanaa booddee hoolaan sun qalamee hoolaa kana gaafa qalattan dhiigni isaa
balbala keessanitti dibamuutu irra jira Waaqayyo. Kanaaf hoolaa sana qaltanii dhiiga isaa immoo balbala mana keessanitti dibattanii galgala mana keessan cufattu jedhe Waaqayyo. Ani immoo ergamaa du'aan ergaa'e. Ergamaan du'aa kuni yoo dhiigi sun mana keessan irra jiraate isin bira darbaa'e. Warra sana garuu warri dhiigi kun mana isaanii irra hin jirre hangafa namaarraa jalqabee hangafa horii hundumaa rukutaa'e Waaqayyo. Sabni Israa'el egaa akka Waaqayyootti himetti qopheeffatanii taa'an. Ergamaan Waaqayyoo erge sun ergamaan du'aa suni galgala mandara Gibxii keessa darbe. Mana nama hundumaa keessa hangafatu du'e. Hangafni milikita dhaalaati yookiin immoo milikita mo'ichaati. Hangafni sagalee Waaqayyoo keessatti milikita mo'ichaati yookiin immoo kan dhaaludha. Akka sagalee Waaqayyootti hangafaadha. Hangafoota hundumaatu galgala sana biyya Gibxii keessaa du'e. Argitaniittu akkaataa itti Waaqayyoo hojjetu. Akkaataa itti Waaqayyoo gaafa sana hojjete gaafa ilaallu biyya Gibxii hundumaa keessa ilaalaa galgala tokko. Mana 500tu jira yoo ta'e fakkeenyaaf mana 500 keessa maaltu jira? Reeffatu jira. Hangafa reeffatu mana hundumaa keessa jira. Dallaa jiru keessa hangafni du'e dallaa keessa ciisa. Boo'icha akkasii argitaniittu ollaan inni kun ka'ee ollaa isa kanatti dirmachuu hin danda'u. Maaltu mana isaa jira? Du'atu mana isaa jira. Kan isaa boo'ata malee ollaa isaatiif mucaa abboo abaluu hangafatu du'ee namni bahee hin dirmatu. Inni kun isaas hin boo'a, inni sun isaatti boo'a, hundumatu boo'a. Warra kamirraa kanaaf? Saba Israa'el irraa kanaaf hin jettanii? Saba Waaqayyoo sanarraa kanaaf hunduma isaaniitu boo'a ture. Icciitiin boo'uu hafuu warra Israa'el garuu maalidha? Dibachuu dhiiga hoolaa mudaa hin qabne sanaa ture. Waaqayyoo nu haa gargaaru. Egaani sagalee kana waa'ee seenaa isaa duwwaa ilaaluutu hin taane amma Yesuus Kiristoos fakkeenya hoolaa Faasikaa isa mudaa hin qabne sanaati. Qorontoos 2 boqonnaa 5:21 irratti kutaa jirustii walii wajjiniin ilaalla nuuf dubbisani. Isa cubbuu tokko illee hin qabne. Isa cubbuu tokko illee hin qabne. Nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti. Nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti. Nuuf jedhee cubbuu isaa godheera. Nuuf jedhee cubbuu isa godheera. Cubbamaa isa godheera. Kanaaf hoolaa akkamii qopheeffattu jedheen Waaqayyo saba Israa'eliin hoolaa mudaa hin qabne. Hoolaa mudaa hin qabne qopheeffattu. Hoolaan mudaa hin qabne sun fakkeenya Yesuus Kiristoos isa nuti torbee kana keessa amma gaa torbeen kun torbee himaamaatee jedhamti. Kanaaf hoolaa mudaa hin qabne isa Yesuus Kiristoosiin fakkaatu Phaawulos immoo Qorontos keessatti nuuf hiika. Isa cubbuu tokko illee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannuu fi Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin nuuf jedhee maal isa godheera? Cubbamaa isa godheera. Sabni Israa'el hoolaa waan tokko mudaa hin qabne qalan. Gaafa silaa kan qalamu hangafa isaanii ture. Gaafa sana galgala kan du'u hangafa isaanii ture. Garuu hoolaa mudaa hin qabne iddoo hangafa isaanii du'e maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Bakka koof bakka kee har'a isa mudaa hin qabne Yesuus Kiristoostu nuuf du'e sababii ta'eef aangoon du'aanaaf sirratti humna hin qabu. Kun hiika siin kennu taanaan waan tokko hiika siin kennu gaa Waaqayyo nu haa gargaaru malee. Kun waan tokko sitti hin dhaga'amu taanaan of shakkuun xuruudha. Lubbuudhaan jiraachuu ofii tuttuqanii of ilaaluun xuruudha. Gaafa sana Yesuus Kiristoos inni bakka bu'e hoolaan mudaa hin qabne sun mana sana keessatti gatii qalamee fi yeroo biyyi hundinuu boo'u, yeroo biyyi hundinuu gadoodu,
Yeroo hundinuu boo'ichaaf walii dirmachuu dadhabe mana saba Israa'el keessa garuu feestaatu jira. Mana cufatanii hoolaa qalame sana nyaatu, hoolaa Faasikaa sana nyaatu isaan immoo mana keessa. Egaan akkuma gaafa guyyaa kurnaffaatti hoolaan Faasikaadhaaf qalamu tuuta hoolotaa keessaa kophaatti adda baafamu, mudaa qabaachuu dhiisuun isaa ilaalamee kophaatti adda baafamu, Yesuus Kiristoos gaafa kakuu haaraa keessa dhufnee ilaallu, kakuu haaraa keessa dhufnee gaafa ilaallu, innis akkuma kana gaafa guyyaa kurnaffaa shittoo dibame. Dubartii tokkotu dhufe Yesuusiin shittoo dibe. Gaafa Yesuus Kiristoosiin shittoo dibdu warri kaanii maaliif waan mi'aan akkasii badaa jedhan? Yihudaaf haa jedhe egaa. Maaliif yoo gurgurame birrii baay'ee baasaa jedhan? Yihudaan maaliif jedhaa? Kun utuu gurgurame ko birrii baay'ee baasa, maaliif lafatti badaa'e? Utuu gurgurame warra hiyyeessotaaf kennamii kun xuruudhaan naani hiyyeessota yeroo hundumaa of biratti argattu. Isheen kun garuu awwaalcha kootiif na qopheessitee dheessu. Gaafa guyyaa kurnaffaa sabni Israa'el kakuu moofaa keessatti hoolaa adda baasan, kakuu haaraa keessatti gaafa guyyaa kurnaffaa dubartiin tokko dhuftee Yesuusiin shittoo dibdee Yesuusii wareegamaaf adda ba'e. Torbeen suni torbee Faasikaa ture akkuma kana. Kanaaf gaafa guyyaa sana adda ba'e. Yesuus shittoo dibame adda ba'e. Egaanii akkuma ilaalaa jirru Faasikaan gaaddidduu Yesuus Kiristoos aarsaa namootaaf kaffaluu isa kakuu moofaa keessatti barreeffame. Eenyuun agarsiisa ture kakuu moofaa keessa? Yesuus Kiristoosiin kakuu haaraa keessatti agarsiisa ture. Hoolaan mudaa hin qabne sun. Inni sabni Israa'el ittiin du'a jalaa oolan sun. Isa nuufi isin har'a ittiin du'a bara baraa jalaa oolleedha, maqaan Waaqayyoo eebbifama. Hoolaan Faasikaa kun akkuma sila jennee ji'a tokkoffaa yookiin immoo Habiibii isa isaan jedhani gaafa guyyaa 14ffaa galgala qalama. Gaafa guyyaa 14ffaa sana qalama ture. Yesuus Kiristoos gaafa guyyaa kana fannoo irratti ol baafame fannifame. Kakuu haaraa keessatti jechuudha. Yesuus Kiristoos gaaddidduu ayyaana Faasikaa isa kakuu moofaa keessatti ayyaaneffamaa ture sana ta'uusaa Phaawulos amma immoo waldaa warra Qorontosiif maqaa dha'ee barreesse. Phaawulos warra Qorontosiif yeroo barreessu waldaa warra Qorontos keessa rakkoo tokkotu ture. Warri waldaa Qorontos keessa jiran suni amantoota keessaa waldaa akkuma kana waldaa keessaati nama ta'etu haadha buddeenaa safuudha. Haadha buddeenaa safuudha. Sanaa booddee tasnaannanii mataa'anii uummati. Namichi akkasittiin haadha buddeenaa safuudhe waldaa keessa taa'a. Geggeessitoonnis amantoonnis haalleluuyaa jedhanii wal duukaa taa'u. Of bokoksitanii jedhe Phaawulos jara kanaan. Raacitiin xiqqoon ishee bukoo baay'ee akka inni bokoksu hin beektanii. Waa'ee ayyaana Faasikaatti fide egaa. Ayyaana Faasikaa akkuma sila kakuu moofaa keessatti ilaalaa jiru kana isaa raacitii of keessaa hin qabneen ayyaaneffachuutu sinirra jira. Yesuus Kiristoos hoolaan Faasikaa keenya maal nuuf ta'eera? Nuuf wareegameera jedhamti. Of jajuun keessan gaarii miti. Raacitiin xiqqoon ishee guutummaa bukichaa akka inni bokoksu hin beektaniire. Raacitii moofaa isin keessa jiru baasaati gata. Raacitii of keessaan qabdan erga ta'eeti isin bukoo haaraa hin taatu. Kiristoos hoolaan Faasikaa keenya aarsaa nuuf ta'eera. Kanaafis kottaa buddeena raacitii hin qabneen kana jechuunis jireenya qullaadhaaf dhugaadhaan ayyaanicha ayyaaneffanna malee raacitii moofaa yookiin immoo raacitii jal'inaa of keessatti qabachuudhaan hin ayyaaneffanne. Kanaaf Yesuus Kiristoos gaaddidduu hoolaa Faasikaa isaa kakuu moofaa keessa jiru akka inni ta'e asitti maqaa madhee Yesuus Kiristoos hoolaan Faasikaa keenyaa akka inni aarsaa nuuf ta'e dubbata. Phaawulos immoo warra sanaan. Akkuma Israa'eloonni hundumaatu hoolaa qalaga. Gaafa sana galgala sana mana Israa'el hundumaa keessatti namni akka nyaachuu danda'utti warra hoolaa tokko fixuu hin dandeenye walitti dhufanii hollaadhaan iddoo tokkotti qaratu. Garuu iddoo hundumaatti qalamuutu irra jiraata. Iddoo hundumaatti mana hundumaa keessatti qalamuutu irra jiraata. Israa'eloota hundumaatu hoolaa qala. Gaafa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra dhufe Yesuus duukaa bu'anii haa qalamu jedhan. Duukaa yaa'anii. Akkuma hoolaa Faasikaa gaafa sana qalatanii gaafa Yesuus dhufu immoo haa qalamu jedhan wajjin. Inni kun aduu barbaan nuuf hiikamu jedhan. Xinnoo masheellaa ayyaana Faasikaa irraa nu hubatan hin jirre kun. Maal gochaa akka jiran. Barbaanii hattuudha ture. Hanna isaatii fidhame. Barbaa masa hattuu sanatti nuuf hiikamu namichi kun hisa qaledhan duukaa bu'anii. Maatiyus boqonnaa 27 lakkoofsa 23 kaastanii lakkoofsa 20 hanga 23 yoo dubbifatan argattu. Baay'ee taa'uu hin dandeessan gati ta'eef daddafee deemuuf hin dhiisan. Amma yoo sa'aatiin ga'eera fakkaata. Egaan akkuma sabni Israa'el dhiiga hoolichaa balbala isaanii irratti dibatanii firdii du'aa jalaa hafan
akkasuma dhiigni ilma waaqayyoo du'a bara baraarraa anaaf isiniin oolche biyya lafaa kanas du'a bara baraa jala oolchuu kan danda'u namni gara dhiiga kanaatti yoo baqatee fi jireenya isaa dhiiga kanaan yoo haguuggate qofaadha. Akkuma sabni sun dhiiga balbala irratti dibatanii mana keessatti immoo foon hoolaa sanaa waadanii nyaatan. Namni Kiristoos Yesuusitti amane tokko jireenya isaa keessatti Yesuusii wajjiniin tokkummaa qabaachuutu irra jiraata. Faasikaan isa kanadha. Isinii galeera. Faasikaan sanbata guddaa dhufu miti. Hin faallessitaan jedhina. Ayyaanni Faasikaa warra amantootaatiif waggaatti guyyaa tokko miti. Yeroo hundumaati. Yesuus Kiristoos jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa nu wajjiniin irbaata Faasikaa nyaachuu barbaada. Sanbata guddaa miti. Waaqeffannaan amma bara keenya keessa sanbata taati bakka. Malee guyyaa kaan badaas nutti hin dhaga'amu. Guyyaan kaan nuufi akkaataan nuti hubannutti guyyaa hojii kan biraati. Miti wiixataa kaasee amma jimaataa amma qidaameefaatti wiixataa kaasee amma jimaataatti guyyaa hojii mootummaati. Inni hojii mootummaa qabu isarraa kanaaf immoo hojii dhuunfaa isaa inni qabu hojii dhuunfaa isaa dhaqata. Qidaameen immoo guyyaa gabaafaati. Warri kaan immoo wayyaafa miiccata. Miti sanbati immoo guyyaa waaqeffannaati. Garuu hojii keenya keessattis qidaamees gaafa wayyaa miiccannus gaafa gabaa dhaqannus Yesuus Kiristoos keessa keenyatti mo'utu irra jiraata. Yesuus Kiristoos nu wajjin Faasikaa keenya ta'ee nu keessa jiraachuutu irra jiraata. Yoo akkasitti hin ayyaaneffannu yoo ta'e ayyaanichi ayyaana hafuuraatu hin taane ayyaana biyya lafaati. Waaqayyo dhiiga ilma isaa Yesuus Kiristoosiin du'a jalaa nu baasuu isaatti itti gammannee yeroo nuti yeroo hundumaa Waaqayyo wajjin feelooshipii jabaa yookiin immoo tokkummaa jabaa qabaannu yeroo hundumaa akka inni ta'u barbaada Waaqayyo. Yeroo hundumaa akka inni ta'u ganamaaf galgala sa'aatii kan adda baafnee yeroon kun kan Waaqayyooti yeroon kun kan kooti waan jennu hin jiru. Waaqayyo yeroo hundumaa isa akka ayyaaneffannu barbaada. Ayyaanni keenya Kiristoos akka nuuf ta'u barbaada. Waaqayyo nu haa gargaaru. Akkasitti ayyaaneffachaa turtan yoo ta'e sirriidha. Akkasitti ayyaaneffachaan turre ammas akkasitti ayyaaneffachuuf hin deemtan taanaan dogoggora. Sabni Israa'eel akkas godhan egaa amma kanaaf kutaa qabadhaati isin dubbifadhaan isiniin dubbisu. Yohaannis isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 dhiigni ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaatti nama qulqulleessa. Akkuma dhiigni hoolaa mudaa hin qabne sanaa saba Israa'eliin golgee mana isaanii golgee ergamaa du'aa bira dabarse sana dhiigni Yesuus Kiristoos inni qaraanioo fannoo irratti nuuf fannifame sana anaaf isin irra jiru cubbuu kamirraayyuu nu qulqulleessee ergamaan du'aa mana keenya akka inni hin seenne godha. Yeroo hundumaa isa kana sammuu keenya keessatti qabannee iddoo hojii keenyaas akka teenyu barbaada Waaqayyo. Yeroo kadhannus akkasitti akka nuti kadhannu barbaada. Yeroo faarfannus yeroo barannus waanuma hojjennu hundumaa keessatti waanuma goonu hundumaa keessatti waa'ee aarsaa Yesuus Kiristoos kana akka nuti irraanfannu hin barbaadu Waaqayyo. Maatiyos boqonnaa 26-28 Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 9tti dabalatanii qabachuu dandeessu. Egaan Faasikaan yeroo hundumaati. Biyyi lafaa garuu akkamitti waaqeffata Faasikaa? Amantootuma keenya keessa rakkina baay'eetu jira. Nu bira rakkina baay'ee jira isa kan biraa dhiisne. Nu bira. Amma Faasikaan ayyaana nuti itti Waaqayyo wajjin tokkummaa uummannee Waaqayyootti gammannudha sagalee Waaqayyoo irra akka jirutti. Gaafa ayyaana Faasikaa isa kan biyya lafaa garuu haadha manaaf abbaa manaatu waliin. Maaliif qircaatu hin jiru, hindaanqootu hin qalamne, wayyaatu naan bitamne jedhanii danqaraa fudhatanii walitti yaa'u. Akkaataa itti seexanni mataa nama galagashite ilaalaa tursi. Kun asii gadi galagalanii mataadhaan deemuudha. Biyyi lafaa asii gadi galagalee mataadhaan deemu. Maal kabajachuudhaaf? Faasikaa kabajachuudhaaf. Garuu maal hojjeta? Faallaa isaa hojjeta. Yoo jiraatee nyaanne baay'ee gaariidha. Rakkina hin qabu. Waaqayyoo nyaachuu keenya hin barbaada akkuma nu nyaannuu fi baabura 32 kana nutti naqi malee maal goonatti. Kun hundumtuu inni nurra jiru kuni maal hojjeta? Nyaachumaaf uumame. Waggaa guutuu mootuu hin nyaatin achi gaa'e namni gaafa sana kan wal loluuf. Egaa ammatti qophaa walitti dubartoonni jirtu addan abbaa manaa keessan aazaan godhina. Ollaa keenya qircaan hin hafne hoolaan qalameera. Hindaanqooyyuu irratti dabalataniiru. Ati immoo manuma keessaati shunkurtii iyyuu nuun bitu. Maal hojjettati mana kana abbaan manaa hojjetee manaa fi hojii hojjetee waan maatiin nyaatu fiduun uumamaan kan kennameefidha. Waaqayyoo dhiiraa fi kan inni xuunchaa kenneefi kanaafidha. Dhiirri amma dubartoonni ammatuma akka fedhe ispoortii hojjetanii xuunchaan baasan. Maaliif dhagaas falattee waan cabsitus cabsitee humnaan
mana kee akkati geggeeffatuu fi anaaf isiin Waaqayyo abbaa manaa godhee uume dhiira. Warri ganaa fuutanis. Kanaaf dhagaa cabsitanii mana keessaniif waan barbaachisu geessuun sirrii hin barbaachisa. Kanaaf irreen keenya akkuma nuti waxaaxarree jennee namatti agarsiisaa deemnuuf utuu hin taane kan inni uumame akka nuti ittiin hojjennuuf Waaqayyo xuuncaa kana nuuf kenne warra dhiiraatiif. Kanaaf mana keenyaaf hojjechuun kan keenya. Dubartoonni immoo dahanii akka isaan guddisan gahee isaaniiti. Sababii ta'eef waan abbaan manaa manatti geessu hojjetanii akka sooraniif kenname amma mirga dubartootaa jedhameen bisheessin dhaaru malee isaanis amantoonni akkasiin jedhani warra mirga dubartootaa bira oolantu akkas jedhamani. Haati manaa akkuma isheen abboomamtee jiraattuuf uume Waaqayyo abbaa manaa keetiif abboomamii jiraadhoodha wangeela. Wangeela akkas jedha. Abbaan manaa immoo mataa haadha manaati jechuudha. Mataa jechuun geggeessa jechuudha. Yaada geggeessummaa abbaan manaa manatti geessu haati manaa immoo fudhattee hojiirra oolchiti waliin mari'atanii. Malee ani mataa kee ta'ee immoo madooshaadha mataa keessa dha'uus miti. Isas miti. Geggeessummaa mana tokko Waaqayyo abbaa manaatiif kenna. Kiristoos mataa waldaa kiristaanaatii jedha. Abbaan manaa immoo mataa eenyu ta'e? Abbaan manaa mataa haadha manaati. Kiristoos mataa waldaa kiristaanaati. Jedha sagaleen Waaqayyo. Namoonni immoo Yezibeet raas Kiristoos nu jedhanii tiksii mana keessatti maxxanfatu. Kiristoos mataa waldaa kiristaanaati malee mataa mana keenyaa miti la. Mataan manaa abbaa manichaati. Wal jalan dabarsina. Tiksii akkas godhani mana keessa kaa'atanii Yezibeet raas Kiristoos nu isa jedhu. Yezibeet raas inni jedhu kan waldaati inni dubbatu malee kan mana tokko keenyaa miti jechuudha. Isiniin dafaree dhiifa manaa godha. Hojjetee fiduun kan abbaa manaati mana keessa qopheessuun immoo kan haadha manaati garuu humnaa olii warrakkisuun hin barbaachisu. Ayyaanni Faasikaa ayyaaneffatamu kun isaa biyyi lafaa godhu amma maaltu dhufa amma torbee kan የፋሲካን በዓል በማስመልከት ታላቅ የዳንስ ምሽት ተዘጋጅተዋል። አንጀዱ ለጌሶ ጋም በዚህ ሆቴል ስለዚህ ከቤተሰቡ ጋር መጥቶ እንዲዝናኑ ቤክሲሳን መታጦ ለፈካጋ ijoolleen mana keessa daansiidhaan dhattee maatii rakkifti akkaataatti seexanni mataadhaan dhaabergitanii ta'u Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana cubbuu jalaa golguudhaaf cubbuu jalaa baasuudhaaf dhiiga isaa dhangalaase fannoo irratti dhiphate Yesuus biyyi lafaa immoo gaafa sana cubbuudhaaf haala mijeeffatti garagalchoota argitaniittu kanaaf cubbuudhaaf haala mijeeffachuudhaaf deema namni gaafa ayyaana Faasikaa mana keessaati abbaan manaa fi manaa dullaadhaan wal falaxanii qooda Waaqayyoo wajjinii walitti dhufeenya godhatanii Faasikaa Waaqayyoo ayyaaneffachuu mana keessa gaafa sana wal oonnaatu jira. Sanarraa ka'ee immoo torbee isaatti firdi beetii waliikuutu jira. Akkasitti namni dhaqu keeziin isaa adda ba'een beekamu yoo ta'e iyyuu tokko ta'a keezii abbaan manaa fi manaatti walii kan keessa ayyaanonni tokko ta'u. Waaqayyo nu haa gargaaru. Gara yaada sirriitti Waaqayyo nu haa geessu. Kanaaf Kiristoos Faasikaan keenya yeroo hundumaa shiroos nyaadhu, raafuus nyaadhu, foonis nyaadhu. Habashaan maaliif foon akka inni jaallatu hin beeku malee. Waan barbaadde nyaadhu garuu Kiristoos Faasikaan kee yeroo hundumaa jireenya kee keessatti kabajamuu barbaada. Yoo hoolaan hin jiru ta'e, yoo daanqoon hin jirtu yoo ta'e, qircaan hin jiru yoo ta'e, kanaaf isa miti yaadni Waaqayyo. Isa miti akeekni Waaqayyo. Faasikaan yeroo hundumaa waggaadha hanga waggaatti guyyoota jiran 365 keessatti jireenya kiristaana keessatti kabajama. Yoo akkasitti kabajanna ta'e sirrii. Waaqayyos nu wajjin jira yeroo hundumaa gammadaa. Gaafa sana nyaachuu yoo dhiisi achi ba'ee wangeela fuudhii dubbifadhu muka jala taa'iti. Faasikaan isa caaleen jiru. Guyyaa kan biraa immoo nyaattu. Egaan golgaa dhiiga Kiristoos kana malee firdii jalaa ooluun hin danda'amu. Amma isa nyaannuuf isa dhugnu dhiisnee firdii jalaa kan nu oolchuu danda'u dhiiga Kiristoos isa dhangala'e duwwaadha. Akkuma mana warra Gibxii sanaa dhahicharraa oolche dhiigni Kiristoos firdii bara baraa jalaa kan nuti ittiin ooluu dandeenyu isa duwwaadha. Yohaannis boqonnaa ja'a lakkoofsa 22 hanga 22 hanga 59 isarra jiru dubbifadhaa Yesuus Kiristoos ani buddeena jireenyaa ta'e. Egaan ayyaanni Faasikaa kuni gaafa ayyaaneffamu hoolaan qalame kuni isuma silaarra dubbifachaa deema. In waadama foonsaa malee hin affeelamu. Abiddarratti waadama. Abiddarratti waadame nyaatama. Kiristoos Yesuus gaafa dhufee anaaf siif fannoo irratti ol ba'e. Abiddatti waadamuun foon sanaa milikkita firdiiti. Kiristoos Yesuus anaaf siif firdii isa anaaf sitti faradamutu isatti faradame.
Gaafa Yesuus fannoo irratti ol bahee fannifame sana, gaafa namoonni qullaa lafarra qotatan sana, gaafa isaan itti tufan sana, gaafa isaan uleedhaan mataa keessa dha'an sana, halkantumaa bulanii ganama immoo nama madaa'e, nama dhiigni isaa dhangala'aa jiru, nama qaamni isaa ciccite kana fannoo baadhu immoo deemeedhaan hin Yesuusiif. Isa namoonni kana godhan duwwaa miti dheengadda warraas bullee wajjin kana bal'inaan laalle wajjin barachaa turre. Isa namoonni godhan kana duwwaa miti. Yesuus Kiristoos abbaa isaa kadhate. Yoo fedha kee ta'e xoofoon kun narraa darbu. Amma du'aatti dhiphate Yesuus. Milikkita firdii sanaatu Yesuus itti raawwate. Isa namoonni godhan irra Waaqayyoo jalaa dide Yesuus Kiristoos jala. Waaqayyoo abbaatu kadhannaa isa dhaga'uuf dide. Yesuus Kiristoos kanaan dura kadhatee buddeen baay'iseera. Yesuus Kiristoos kanaan dura dhukkubsatoota fayyiseera. Yesuus Kiristoos kanaan dura warra hidhaa seexanaatti qabaman hiikeera. Gaafa du'a isaa garuu Waaqayyo jalaa dide. Firdii Waaqayyootu irratti raawwatame Yesuus irratti. Firdii isa anaaf sirratti raawwatamuun nuuf malutu Yesuus Kiristoos itti raawwatame. Faasikaan aniif sin kabajannu isa kana dhaga. Isa si firdii baate kana kabajatta malee dhimma hoolaa, dhimma nyaataa, dhimma uffannaa miti. Dhimmichi. Guyyaa kan biraa bitaa uffadhamaa irratti nama maali qaba? Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Firdiin kun firdii hadhaadha. Sabni Israa'el bara sana foon waadame kana baala hadhaadhaan akka isaan nyaatan ajajaman. Firdii hadhaa iyyanii namni namaa dirmatu hin jirretu irratti raawwatame Yesuusiin. Yesuus fannoo irratti gaafa ol ba'e jechoota 7 dubbate. Jechoota sana keessa yaa abbaa maaliif na dhiifte kan jedhu keessa jira. Waaqayyo abbaatu jalaa dide Yesuus jala. Fannoo irra taa'ee namoonni yeroo isaan dhiphisan Waaqayyo abbaa isa Yesuus Kiristoos akka inni du'uuf dabarsee kenne sanatu dhaga'uu dide. Maaliif na dhiifte Yesuus? Isaaf firdii hadhaa ture Yesuusiif. Kanaaf warri Israa'el baala hadhaadhaan akka isaan nyaatan ajajame kutaa sana gaafa deemtanii dubbifattan. Egaan har'a nusi foon keenya isa amma ittiin biyya lafaa kana keessatti deddeebinu kana Waaqayyoodhaaf bichisiisuu danda'utu nurra jiraata. Gaafa isa goonu hin hadhaa. Gaafa gara fedha Waaqayyootti goruu barbaannu foon keenya dhiifnee nutti hadhaa. Utuma nutti hadhaa'u akkuma Yesuus Kiristoos utuutti hadhaa'u fedha abbaa isaa raawwachuutti gore sana. Aniif isinis har'a utuma nutti hadhaa'u gara fedha Waaqayyootti goruutu nurra jiraata. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf yaa firdii hadhaa sana baate Yesuus. Anaaf isinis utuma nutti hadhaa'u fedha Waaqayyootiif jiraachuun akka nurra jiru nu barsiisa. Kanaaf Israa'eloonni Faasikaa gaafa nyaatan mudhii isaanii hidhatu. Mudhii isaanii hidhatanii, caammaa isaanii hidhatanii, ulee isaanii yookiin immoo dhadhaabbata isaanii harkatti qabatanii ariitiidhaan nyaatu. Eessa keessaa ba'uudhaaf ariifatu? Biyya Gibxii keessaa ba'uuf ariifatu. Guyyaa isaan itti ba'antu ga'e sababii ta'eef. Guyyaa isaan itti biyya sana gadhiisanii garbummaa sana jalaa ba'antu ga'e sababii ta'eef akkasitti qophaa'anii ariitiidhaan nyaatu turan. Nus amantoonni har'a Yesuus Kiristoosii wajjiniin gaafa jiraannu biyya lafaa ishee Gibxitti fakkeeffamtu kana keessaa ba'uudhaaf ariifatoo ta'uu danda'utu nurra jiraata. Ariifannee qophoofnee yeroo hundumaa mudhiin keenya hidhatamaa ta'ee uffannee qophoofnee Faasikaa kana kabajachuutu nurra jiraata. Jireenya sana keessaa ariifannee ba'uu danda'utu nurra jiraata. Waldaa keessa ariifattanii hin bahinaa garuu. Namoonni ariifatanii waldaa keessa ba'aa jiru. Egaan nyaata gaafa sana nyaataniin Israa'eloonni garbummaa biyya Gibxii keessaa ba'anii Kana'aanitti akkuma deeman Yesuus Kiristoos Faasikaa keenya qabannee nusi har'a adeemsa biyya lafaa kana keessaati gara Waaqayyoo yaadanni nuuf qopheesseetti deemna. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf nyaati kun yeroo hundumaa nu keessa jiraachuutu irra jiraata. Kanaaf yeroo hundumaa Faasikaa kabajanna. Biyya lafaa kana keessatti Kiristoos yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti hin mo'u taanaan, yeroo hundumaa jireenya keenya keessa hin jiru taanaan adeemsa lafa onaa kana keessa kunnee ba'uu hin dandeenye. Kanaaf nyaata isa waaqarraa kana yeroo hundumaa nyaachuu danda'utu nurra jiraata. Humna keenya dhaasatu sababii ta'eef. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Isheen dhumaa qabxee ani isinitti meettiin xumuru ayyaanichi gaafa ayyaaneffatamu akkuma sila Qorontos keessatti dubbifannee raacitiin ittiin nam'u nyaata ittiin nyaatamu sana keessatti. Raacitiin ittiin nam'u maxinoon ayyaana maxinoo jedhama. Maxinoo beektumni asitti afaan isaan beekama maxinoon. Maxinoon nyaata utuun bukaa'een tolfamu jechuudha yookiin immoo qiixxaa'amu jechuudha. Sabni Israa'el gaafa sana raacitii biyya Gibxii keessaa fuudhanii hin baane. Kanaaf maal nyaatu maxinoo nyaatu.
Raacitiin macaafa qulqulluu keessatti hiika adda addaa qabaachuu danda'a, garuu kutaa kana keessatti milikkita cubbuudha. Cubbuudha. Jireenya biyya Gibxii keessaa fuunee deemsa gara kanaan deemuun hin danda'amu. Raacitii isa biyya Gibxii keessaa ba'e sanaan nyaata Faasikaa nyaachuun hin eeyyamamneef. Phaawulos sila kana dubbate hin bokoktanii jedheen warra Qorontosiin. Cubbuun isin keessa jira raacitii ta'ee isin immoo bokoksitanii teessu. Kanaaf raaciticha of keessaa yoo baaftan isin bukoo haaraa taatu. Faasikaa akkasitti kabajadhaa jedhe. Gaafa ayyaana Faasikaa miti ergaan sun warra Qorontosiif kan barreeffame. Faasikaan yeroo hundumaatiyyuu barreessa malee Phaawulos. Gaafa ayyaana Faasikaa miti. Kanaaf jireenya cubbuun keessa guuteeni jiraachuun, cubbuu garaa keessa kaa'atanii Faasikaa ayyaaneffachuun hin danda'amu. Kanaaf raacitii sana of keessaa baasanii maxinoodhaan foon hoolaa Faasikaa sana nyaatu. Kiristoosin amantiidhaan nyaannaaniif isin amantiidhaan Kiristoosin gaafa soorannu soora keenya isa deemsa biyya lafaa kana keessaa jireenya qajeelaadhaa fi Waaqayyo jaallatu keessa taanee akka nuti ayyaana kana ayyaaneffannu nurraa barbaada. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Ani gaasuma irratti walitti qaba.